carraa uumne irraa dheessuu fi hiree argame maseensuun riikardii cabsuu hin qabnu. Carraalee fi hireewwan gurguddaa uumuun hojii guddaadha. Isa uumame fedhaa fi faayidaa uummataa fi biyyaa eegsisuuf itti fayyadamuun ammoo abshaalummaa fi gahumsa guddaadha. Gama kanaan imalli akka sabaatti irra dhufne daandiin hanga har'aa irra dhufte xiinxallamuu qaba, ilaalamuu qaba. Dhiinnee fi dhiisnee bahuu qofaan yeroo cufa fedhii sabaa kabachiisuun hin danda'amu. Dhiitanii fi dhiisanii bahuu qaamni baay'isu, namni baay'isu, qaama takkaahuu nama yaadan injifachuu irratti rakkoo qabudha. Muuxannoo dheeraa qabaachuun mala. Beekumsa barnoota guddaa qabaachuu dandeenya. Yeroo murteessaa irratti, yeroo dhimma sabaatii fi biyyaa itti murteessuu qabnu irratti garuu dhiinnee fi dhiisnee keessaa fiiguu qofaan intirastii sabaa mirkaneessuu, eegsisuu hin danda'amu. Adeemsa akkanaa kana yeroo hedduu qaamni saba kana bakka buuna jedhee socho'u keessattuu gama siyaasatiin shaakala akkanaa yeroo deddeebisee shaakalu argina. Isa bara chaartaraa fi sana booda mudannoo sabni keenya keessa ture marammartoo fi aarsaa sabni kun kaffale namuu quba qaba. Isa achi fagoo dhiisnee isuma waggoota 2-3 darbe keessatti ta'e gaafa ilaalle akkuma beekamu yeroo ammaa mariin biyyaalessaa gaggeeffamaati kan jiru. Dhimmoota kana dura madda walitti bu'iinsaa, madda wal shakkii fi wal bir'annaa lammiilee biyya kanaa ta'anii tajaajilaa turan. Sabni hundi komii qabu dhimma kooti jedhee ajandaa qabsiifachaa yeroo jiru kanatti gatta'anii mari'achuudhaaf akka biyyatti yeroo itti deemamaa jiru kanatti qaamoleen saba kana bakka buuna jedhanii socho'an dhimma murteessaa kanarraa of yeroo daangessan faallaa kanaan ammoo qaamoleen xiinsammuu fi fedhii faayidaa saba Oromoo giddugaleessa godhatanii hin sochoone fageenya dheeraa qaxxaamuranii naannoo kana keessatti intarastii qaama bakka bu'anii kabachiisuudhaaf dhimma kanarratti actively engage godhanii gaafa socho'an yoo arginu dhugumatti qaamoleen saba kana bakka buuna jedhan kan dhimma kana dhiitanii fi dhiisanii keessaa bahan sun qoyyabni isaan ittiin dhimma kana ilaalan safarri siyaasaa isaan ittiin dhimma kana herreegan fedhii dhuunfaati moo faayidaa fi fedhii uummata kanaati jennee akka gaafannu nu dirqamsiisa. So asirratti dhaloonni haaraan adeemsa hamma ammaa irra dhufne xiinxalluu, ilaaluu, madaaluu fi kan isaaf hin taane immoo no jechuu danda'u qaba. Because dhaloonni kun dhaloota sababatti amanu, dhaloonni kun dhaloota olaantummaa yaadatti amanuudha. Qaamni olaantummaa yaadatti amanu ardaa marii, gaaddisa marii irraa of hin daangessu, hin dheessu, dhiitee fi dhiisee hin bahu. Kanaafuu yaadota tokko adeemsota tokko kan akkasumatti hanga har'aa keessa keenya deddeebi'aa turan kan akka uummatattis irra dhufne ilaaluun madaaluun baay'ee barbaachisaadha. Dhimma biyyaa yoo ta'e